daawwattootaa fi hordoftoota Hoppii chaanaalii Itoophiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ayyaanni fararri waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu isiniin jecha kun qo'annaa macaafa qulqulluu kan Hoppii chaanaalii Itoophiyaatiin isiniif qophaa'e torbaniitiin kan isiniif dhiyaatu akka ta'e isinis ni yaadattu. Har'as mata duree addaa qabannee isin fuulduratti dhiyaannee jirra. Bakki nuti ammatti argamnu Hoppii chaanaalii Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessa kan jirudha. Sagantaa qo'annaa macaafa qulqulluu mariisiisuudhaan guyyaarraa kan iddoo kanatti argame ani obboleessa keessan Fayyeeraa Mulunaati. Akkasumas hirmaattonni sagantaa kanaa istiidiyoo magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessatti kan dhufan obboloota keenyaan baga nagaan dhuftan jecha maqaa isaanii yeroon isin beeksisu ta'a. Asii maddii kootti kan argame jiru obboleessa koo obbo Malkaamuu Toliinaa jedhama. Isattaan immoo kan jiru barsiisaa Masarat Amansiisaa jedhama. Isattaan immoo kan jirtu Siistar Annanee Bal'inaa jedhamti. Egaa guyyaarraa hirmaannaa qo'annaa macaafa qulqulluu keessatti kan hirmaatanii fi yaada isaanii kan nuuf qoodan isaan ta'u. Hafuurri qulqulluun immoo karaa addaatiin nu barsiisaa jechuudha. Sagantaa keenya otoo hin jalqabin dursa hafuurri qulqulluu karaa hundumaan haala hundumaatiin akka nu gaggeessuuf obboleessi keenya obbo Malkaamuun kadhata gaabaa nuuf godha. Guddaa gaarii goones galateeffannaa guddaas itti gammanna waaqa abboota keenyaa jaalala kee ta'innaan guyyootaaf baroota nuti dabarsine hundumaa keessatti barruu kee amanamaaf qabbanaa irratti nu baattee yeroo kanaaf sa'aatii kanaa waan nu geesseef si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Yeroo kana immoo fuula teessoo ayyaana kee duratti argamneerraa dubbiin nuti dubbachuuf jennu nuyi utuu hin taane hafuurri kee qulqulluun darbee dubbachuu akka danda'uuf akkasuma yaada dhaggeeffattootaas ta'e yaada keenya hundumaa lafaa gara samaa'itti dhuu akka danda'uuf ayyaana keessa qulqulluu sana keessatti nu eeguun jaalala kee haa ta'u. Dubbii asii dubbatamu hundumaa ati nu hubachiisi ittiin jijjiiramne immoo samaa'ii hadhaallu nu gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin. Tole waaqayyo guddaa si eebbisuu siin jecha. Egaa daawwattoota keenya qo'annaa keenya guyyaa har'aa qorannoo keessatti hanga xumuraatti nu wajjin akka turtan abdii guddaa qabna. Mata dureen qo'annaa macaafa qulqulluu guyyaa har'aa hafuura waliigaltee fi garaa oftuulummaa hin qabne mata duree jedhu guyyaa har'aa wajjiniin ilaalla jechuudha. Torban darbee akka hin daganneef mata duree jireenyaa fi du'a mata duree jedhu wajjin ilaalaa turre. Har'a immoo hafuura waliigaltee fi garaa oftuulummaa hin qabne mata duree jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Egaa kadhannee nuuf godhameera. Hafuurri qulqulluus immoo karaa addaatiin nu barsiisa. Mata dureen kun mata duree baay'ee barbaachisaadha. Akka dhuunfaattis akka waldaattis biyyaaf illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf Filiiphoos boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irrattis Phaawulos kan inni jedhu sinifan dubbisa. Ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalattanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa jedha. Kanaaf Phaawulosis waanuma Kiristoos hawwu namootaaf hawwa jechuudha. Yeroo tokko taanu ni jabaanna gaafa gargar baanu immoo humna dhabna jechuudha. Seexanni humna argata jechuudha. Akkasumas immoo akka waldaattis kana beekuu qabna. Beekuun garuu gochuu miti. Beekuu duwwaa osoo hin taane gochuun illee baay'ee dirqamadha jechuudha. Qorumsi Phaawulosis immoo waa'ee maaliiti? Waa'ee tokkummaati. Waa'ee tokkummaa kana Phaawulos eenyurraa fudhate? Eenyurraa fudhatee barsiisaa jira waa'ee tokkummaa kana? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa fudhatee barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf hafuurri waliigaltee dhabuu immoo eessaa jalqabee kan jedhamus beekuun baay'ee barbaachisaadha. Bakka tokkummaan hin jirretti tokkummaan lallabama miti. Bakka jaalalli hin jirretti jaalalli ni barbaachisaadha inni lallabama. Kanaafuu hafuurri tokkummaa dhabuu kun hafuurri jeequmsaa kun eenyu bira jalqabe? Luusfer eessatti? Samii irratti. Waaqayyo isa eebbisu. Isaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 hanga 14tti yoo ilaalle Luusfer onnee isaa keessatti fincila kana kaase. Achi booddee waan onnee isaatti yaade kana karaa garaa garaatiin fiixaa baase. Baay'ee kan nama ajaa'ibu Luusfer wanti baay'ee na ajaa'ibe kan inni barbaadu aangoo Waaqayyooti. Kan inni barbaadu mootummaa Waaqayyooti. Ajandaa godhee ajandaa jeequmsaa kan inni ittiin kaase immoo mata dureen isaa nu ta'u qulqulloota. Qulqulloota waan ta'aniif seerri maaliif nu barbaachise? Kuni mata duree ittiin jeequmsa kaasudha.
Kana sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Har'as namoonni yeroo tokko tokko kan isaan barbaadan wanta biraa. Kan isaan ittiin immoo jeequmsa kaasuu barbaadan mata duree biraa. Kanaaf kun seexana biraa dhufe jechuudha. Tarii namoonni waan akkasii hojjetan yoo jiraatan isarraa of deebisanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Waaqayyoon hunduma keenya gargaaru. Sana duwwaa immoo miti. Luusfeer samiitti bifa kanaatiin ergamoota illee gowwoomseera. Ergamoonni illee fincila isaa keessatti lolaa fi shira isaa keessatti hirmaataniiru. San duwwaa osoo hin taane gara lafaa kanatti illee namoonni lola Luusfeer seera waaqayyoo irratti gaggeesse keessatti makamaniiru namoonni illee jechuudha. Kanaaf inni kun rakkoo guddaa fideera jechuudha. Kanaaf waldaa keessatti illee waliigaltee dhabuu kan uumu maal fa'i kan jedhu furmaanni isaa maali kan jedhu sirriitti baranna jechuudha. Guyyaa har'aa Filiippoos boqonnaa 2:1-3 wal gorsuu, wal jajjabeessuu, tokkummaa, garaa waliif laafuu, namaaf yaaduu, gad of deebisuun, warra kaan oolchuudhaaf, warra kaaniif caalchisanii yaaduun kun nurraa akka barbaachisuudha. Mee mata duree wal dhabdee kan uumuu danda'an maal fa'i kan jedhu irratti sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Mee obboleessa keenya Malkeen Galaatiyaa boqonnaa 5:20 nuuf dubbisi. Galaatiyaa boqonnaa 5:20 waaqayyolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabu. Isaan kun kan hafuuramaa biraa dhufanii fi kan namoota gargar baasanidha. Dabalataanis Yaaqoob boqonnaa 3:16 lafa hinaaffaanii fi ofittummaan jiru hamma cabni wanti hamaan hundinuus jira jedha. Kanaafuu inni kunis mata duree jeequmsaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanarraa baay'ee of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan immoo akka formaataatti Phaawulos wantoota baay'ee kaaseera. Qabxiiwwan 6 sirriitti beekuu qabna. Tokkoffaa fakkeenya Yesuus fudhachuu qabna. Yesuus jireenyi isaa jireenya qulqulluu ture. Biyyuma lafarra jiraatee cubbuun hojjenne. Lammaffaa kan sirriitti nuti beekuu qabnu jaalala. Hiikkaan jaalala maal akka ta'e. Yesuus jaalala waaqayyo abbaa akka inni agarsiisaa ture. Nuti immoo jaalala Yesuus Kiristoos sana darbine akka agarsiisu. Kana sirriitti beekuu qabna. Yohaannis boqonnaa 5:12 irratti abboommiin koo isa kana ani akkan isin jaaladhe isinis wal jaaladhaa. Waaqayyo nu gargaaru. Qabxii sadaffaan nuti hubachuu qabnu immoo hafuura qulqulluu wajjin tokkummaa qabaachuu. Fakkeenyaaf gaafa wanti hamaan jireenya keenya keessa seenu hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessaa godaana. Gaafa wanti hamaan jireenya keenya keessaa godaanu immoo hafuurri qulqulluun onnee keenya sammuu keenya qabata. Kanaaf waanuma waaqayyoo barbaadu hojjenna jechuudha. Kanas waaqayyo nu gargaaru. Hafuurri qulqulluu kun immoo akka dhuunfaattis akka waldaatti baay'ee nu barbaachisa. Hafuura qulqulluu argachuudhaaf baay'ee dhama'utu nurra jiraata. Filiippoos boqonnaa 2:3 fi 4 irratti immoo waldaa keessatti nagaa fi waliigaltee qabaachuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu mee barsiisaan Masarat ibsa gaabanu. Tole waaqayyoof galannaa ta'u. Mata dureen keenya irraa akkuma jalqaba kaasne hafuura waliigaltee fi garaa oftuulummaa hin qabne akka namni qabaachuu qabnu nutti dubbata. Filiippoos boqonnaa 2:3-4 irratti akkas jedha. Filiippoos boqonnaa 2:3-4 gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetina. Isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaaliini jedha. Gorsa cimaadha kun. Maa'inni amalli keenyiif gochi keenyi baay'ee murteessaadha. Waldaa kiristaanaa tokkummaa waldaa kiristaanaa eeguu keessatti waliigaltee eeguu keessatti amalli keenyiif gochi keenyi baay'ee murteessaadha. Amalli sirriin garuu qulqulluu yookaan qajeelaa taasisuu hin danda'u. Amalli keenya sirrii ta'uu danda'a. Keessoon keenyi garuu rakkoo qaba taanaan maal ta'uu hin danda'u qulqulluu fi qajeelaa nama taasisuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Maatiyos boqonnaa 19:16 irraa kaasnee yoo laalle amala dargaggeessa sooressa tokko ilaalla. Dargaggeessi kun gaaffii gaafate gooftaa Yesuusiin jireenya bara baraa argachuudhaaf ani maal gochuun qabaa jedhe. Gooftaan keenya Yesuus abboommii waaqayyoo eegii jedhe. Sammuu ijoollummaa koo kaasee ijoollummaa kootii kaasee yoo hojjedheeraa jedhe.
Abboommi waaqayyoo warroota namaaf nama gidduutti raawwataman jechuudha. Warroota kan akka hin ajjeesiinii, hin ejjiinii, hin sobaan dhugaan bahiinii, abbaa kee fi haadha kee ulfina kenni, hin hatiinii warroota jedhaman kana warroota kana eegi. Kan ammaa yeroo hundumaa godheera. Amala inni bakkeedhaan calaqqisiisu amaloonni kun jechuudha. Haa ta'u malee keessoo isaa qoruudhaaf waaqayyo qormaata kan biraa kenneef. Maal jedhee qabeenya kee dhaqiitii guutuu ta'uu yoo barbaadde dhaqii qabeenya kee kana maal godhi hiyyeessotaaf qoodii jedhe. Asirratti amma keessoo isaa qoree jechuudha. Keessa isaatti wanti inni yaadaa jiru yaada keessa isaa ofittummaa isaa ilaalee jechuudha. Namni guutuu ta'uu kan hin danda'u akkuma bakkeedhaan hojii gaarii agarsiisu keessoo isaatiinis amala gaarii qabaachuu qaba jechuudha. Gocha gaarii qabaachuu qaba. Malee abboommi waaqayyoo eegee amantii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin qabu taanaan guutuu miti. Amantii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qaba jecha abboommi immoo yoo hin fudhatu ta'e guutuu miti. Wantoonni kun lamaan addaan ba'uu hin danda'an. Kanaafuu waan kana lamaan qabaachuu akka inni qabudha jechuudha. Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irratti immoo wanti hamaan hundinuu keessaati akka inni ba'u. Haasaa mee Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irraa akkas jedha. Wanti hamaan hundinuu yaada garaa keessaa ba'a. Isaanis nama ajjeechaa, ejjummaa, halalummaa, hanna, sobaan dhugaa ba'uu, nama salphisuus jedhe. Isaan kun maalidhaa? Nagaa dhowwitoota waldaa keessaati warri hundi kun. Warroota amma armaan oliitti akkuma isin amma kaastan jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20, Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akkuma amma kaastanii. Isaan kun nagaa dhowwitoota waldaa keessaati jechuudha. Kanarraa fagaachuun akka nurra jiraatu nutti dubbata jechuudha. Egaa waldaa keessatti egaa nagaa fi waliigaltee qabaachuudhaaf Filiippoos boqonnaa 2 lakkoofsa 3-4 irratti kan nuuf kenname kana eeguun nurra jiraata. Maanni innis gad of deebisuun barbaachisaa ta'uu qaba. Warra kaanirra of caalchisa lakkaa'uunis dhiisifamuutu irra jiraata. Yaada ofittummaa fi yookiis immoo of dhiibuudhaan waan tokkollee akka hin hojjenne nu abbooma jechuudha. Hankoo caaluun barbaachisaa miti jechuudha. Afur irratti immoo isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu qofa hankoo caalaa qofaan baay'isuun gaarii miti jedha. Filiippios boqonnaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti tokkummaa hafuura qulqulluu qabaachuun akka nutti dubbatudha. Hafuura qulqulluu yoo qabaanne wantoota waldaaf nagaa kennan qabaanna. Hafuurri qulqulluun hin jiru taanaan waldaan nagaa argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ofiifis nagaan argannu waldaafis nagaan hin jiraatu. Gaafa kana hubannaa macaafa qulqulluu qabaanna. Hafuura qulqulluu fudhannennaan hubannaa macaafa qulqulluu qabaannaa jechuudha. Hafuura qulqulluu hin qabnu taanaan macaafa qulqulluu nu hubannee jechuudha. Kanaatiifuu of eeggannoon barbaachisaadha jechuudha. Hafuura qulqulluu gaafa fudhannu hubannaa waan qabaannuuf waldaan illee akka isheen tokko taatu akka isheen jabaattu taasifama waan ta'eedhaaf amaloota waldaa jeeqan irraa adda baane amaloota waldaa tokkummeessan duukaa bu'uun nurra jiraata. Amaloonni waldaa tokkummeessan immoo amala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisedha jechuudha. Waaqayyo guddaa si eebbisu fayyaa ta'e osuma itti dubbachaa jirtu sammuu keessa wanti dhufe tokko sooressichi otoo Yesuus Kiristoositti dhiyaatee isa wajjin haasaan goone ta'e rakkina isaa kana beekuu hin danda'u ture. Akkuma guutuutti of ilaala ture. Kanaaf argitanii namoonni tokko waa'ee sooressa sanaa gaafa ilaalan yaadota baay'ee kaasu. Garuu har'a wanti nuti hubachuu qabnu gaafa Kiristoositti dhiyaannu Kiristoositti gaafa dhiyaannu Kiristoos oddoo mudaa keenya oddoo hir'ina keenya nutti hima. Nuti maal akka taanuuf guutuu akka taanuuf jechuudha. Garuu namoonni baay'een oddoo hir'ina isaanii arganii hir'ina isaanii kanarraa kan deebi'an jiru. Namoonni immoo akka sooressichuma kana gaafa oddoo rakkina isaanii argan gara duubaatti deebi'an jiru. Fakkeenyaaf Waaqayyo waliif nu kenneera miti. Yeroo rakkinni garaagaraa uumamu ani hir'ina obboleessa koo malkaamuu argee malkaamuu kana gaarii gootee kana garuu godhi gaafan jedhuun akkuma namtichi fuula gurraachessee gara duubaatti deebi'e fuula gurraachessee na bira deema yoo ta'e kunillee waliigaltee keenya diiga jechuudha. Kanaaf hafuuraan gaggeeffamna taanaan gara Kiristoositti deemna taanaan Kiristoos haguma garsaatti siqaa deemnu mudaa keenyarraa qullaa deemna. Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Kanumatti immoo fufuudhaan yeroo ammaa kana wantoonni baay'een tapha sammuuti. Battle of mind yookiin waraana sammuuti. Wantoonni baay'een mul'ata jechuudha. Kanaaf waa'ee to'annaa sammuu keessaa kaasa Filiippoos boqonnaan 2:5. Kanaafuu
keessumaa bakka sanatti akka Kiristoos yaadutti yaaduu fi hojjechuu jechuun maal jechuudha kan jedhu heertuu kanarraa ibsa gaabaa nuuf kenna obbo Malkaamuun. Tole, Waaqayyoon gaarii goonee galateeffannaa. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5 yeroo ilaallu jecha yeroo hundumaa namni sammuudhaanis jechaa deemu. Akkuma yaada qalbii yookiis xaba tokkotti kan namni kamiyyuu sammuu isaa keessatti xiyyeeffatee beekuudha. Haa ta'uutii garuu yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa'edha. Kiristoos yaada garaa akkamii qaba ture? Yaadi garaa Kiristoos qaba ture yaadaoota amma Filiphisius keessatti dubbisaa turre waliif ho'uu, garaa waliif laafuu, kan dadhabaniif gadduu, namoota beela'an nyaachisuu fi wantoota namoota rakkatan biratti argamuudha yaadi garaa Kiristoos Yesuus. Hojiin Kiristoos maal jennee yoo laalle hojii namoota dadhaboo biratti argame gargaaruuti. Yaadi garaa Kiristoos Yesuus, garaan Kiristoos Yesuus garaa akkamiiti jennee yoo laalle uumamuu cubbamaa ta'uu keenyarraa kaasee Kiristoos yaada garaa hamminaa qabattuu ta'eeti gara dachee kanaa sababa samii gadhiisee dhufuuf hin qabu. Kanaaf yaada garaa akkamii qaba? Yaada garaa qulqulluu kan ta'e namaaf yaaduu kan danda'u yaadota akkasii qaba. Kanaafitu yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa nuun jedha macaafni qulqulluun. Har'a addunyaan nuti irra jiraannu keessatti yerootti teekinooloojiin baay'ee baay'atee fi yerootti wanti nuti ilaallu sammuu keenya garaa wanta biraatti jijjiiruutti ka'e keessa kan nuti jirru. Haa ta'uutii garuu macaafni qulqulluun keenya kan inni jedhu akka namaatti yookiis akka fooniitti yaadne yoo ta'e nuyi nama fooniitiidha. Du'uun keenya sin hafuudha. Garuu akka hafuuraatti yaadne yoo ta'e nuti nama hafuuraatii jedhaan. Mee Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 6 yeroo dubbifannu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irra kan jiru akkas jedha. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a hin fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fidaa'edha. Kanaaf Kiristoos Yesuus yaadni isaa maalitti hidhamee ture? Tasa raawwatee jireenya lafa kanaarratti hidhamee akka inni hin turreedha. Gaafa inni isa qoru inni hamaan sun gaafa inni guyyaa 40 halkan 40 tsoome maal isa godhe? Gara fittee gaararraatti ol baasetu addunyaa kana muluu isa daawwachiiseedha. Yooti gadi jettee anaaf sagadde wantoota argitu kana hundan siif kenna jennaan lakkii jedhe Yesuus. Kan sagadamuu fe'u qofaadha. Waaqayyo isa waaqarra jiru qofaadhaaf malee eenyumaaf iyyuu miti kan jedhuun deebii kenneef jedhaan. Garuu to'annaa sammuu keenyaa akkam gochuu akka nuti qabnu kan inni nu hubachiisu yaada hafuuraatiin sammuu keenya to'achuu akka nuti qabnu. Karaa baay'eedhaan sammuun keenya akka kompiitaraatti hojjeta. Sammuu keenya isa akka kompiitaraatti hojjetu kana garuu guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo, beekumsaa fi yaadota haaraatu gara sammuu keenyaa dhufaa oolu. Yaadonni kun garuu sammuu keenya jijjiiruu akka isaan hin qabne. Gara wantoota lafaatti sammuu keenya harkisuu akka isaan hin qabne. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee TV ilaalla. TV keenyarra wantoota garaa garaatu dhufa. Keessumaa yeroo har'a baay'inaan guutee kan jiru taphoota garaa garaati. Isaan kun gaafa TV kana irra deddeebiidhaan ilaalaa turroo fi ilaallu wantootuma yeroo sana ta'e taatota sana argisiisuu jalqabna. Taatota sana argisiisuu gaafa jalqabne maal taane irraa to'annaan keenya yaadni sammuun keenya to'atamuu dadhabuudhaan yaada hafuuraarraa gara maaliitti gara yaada fooniitti akka inni jijjiiramaa adeemedha. Kan nuti hubannu kanaaf yeroo sana ilaalaa turru sanaa booda akkuma taatonni sun ta'an ta'uu jalqabna. Waanuma ilaalaa turre waanuma hordofaa turre sana ta'uu jalqabna. Kanaaf maal gochuu hin qabnu? Taatota waan lafaarratti yaada keenya hidhuutu hin taane yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture irratti yaada keenya hidhuu akka nuti qabnu. Yesuus hafuurri qulqulluun sammuu keenya akka to'atu barbaada. Hafuurri qulqulluun sammuu keenya immoo gaafa to'ate nuti namoota yaada foonii yaadan miti. Yaada hafuuraatiin namoota yaadanidha. Nuyi maal yaaduu akka dandeenyu murteessuu dandeenya. Garuu garaa keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Garaa keenya jijjiiruu kan danda'u eenyudha? Waaqayyo qophaa akka inni ta'ettitu macaafni qulqulluun keenyas kaasa. Hafuurri qulqulluun dookterii yaada keenya baqassee hodhuudha jedha. Hafuurri qulqulluun. Kanaaf maal ta'uu qaba? Hafuura qulqulluu irratti yeroo hundayyuu of hidhuu akka nuti qabnu. Yaada keenya maal gochuu hin qabnu? Yaada fooniitiin yaaduu akka nuti hin qabne.
yaada hafuura qulqulluutiin yaaduu akka nuti qabnudha. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Bil'aa gar lamaan qara caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura, buusaa fi dhuka gargarin baasa. Yaadaa fi akeekaa garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'aedha. Maal gochuu hin dandeenyu? Raawwannee hafuura qulqulluu guyyoomsu akka nuti hin qabne. Maal waan ta'eef yaadaaf akeeka namaa hundumaa qoree addaan baasuu waan danda'uuf. Wanta hundumaa gochuu waan danda'uuf. Buusaa fi dhuka gargar baasuu hin danda'a. Yaadaa fi akeeka garaa namaas qoree faraduu hin danda'a jedhaan. Gargaarsa hafuura qulqulluu malee eenyu akka taane beekuu hin dandeenyu. Yoo hafuurri qulqulluun nu gargaare malee raawwannee eenyummaa keenya eenyu akka taane beekuu hin dandeenyu. Garaan namaa da'oo baay'ee qabaadha miti. Gargaarsa hafuura qulqulluutiin garuu eenyummaa keenya beekuu dandeenya. Kanaaf garaan Kiristoos Yesuus qabaachaa ture garaa akkamiitii yookiis immoo yaada akkamiitu isa biratti fudhatamaa ta'ee akkamitti deddeebi'aa ture Kiristoos Yesuus jennee yeroo yaadnu nama gad of deebisuudhaan guddaa ta'ee utuu jiru ofiisaa namaa gaditti ofiisaa kan ilaalu. Waaqa ta'ee utuu jiru nama cubbamaan gadi kan of godhe. Nutis maal gochuu akka nuti qabnu yeroo kamiyyuu yaada garaa Kiristoos Yesuus qaba ture. Nagaa buusuudhaaf, sammuu keenya to'achuudhaaf, waan hundumaa gochuudhaaf namaa ol utuu hin taane nama sanatu naannoo akka inni ta'etti salaala. Yeroo kana jennu gadi of buufne namummaa Kiristoos du'eef kana balleessuu fi gadi qabuu jechuu miti. Garuu yaada Kiristoos Yesuus qabaachuudha. Gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Yaada baay'ee bal'aa ta'e nuuf kaaseera obboleessi keenya Malkiin. Egaa daawwattoota keenya waa'ee dhimma Kiristoos akka yaadutti yaaduu fi akka inni wanta inni hojjechaa ture hojjechuu keessatti waa'ee dhimma sammuu fi waa'ee dhimma onnee namaa kaasa. Odeeffannoon nuti sooshaal miidiyaa irraas dhageenyu, naannoo keenya irraas dhageenyu, maatii keenya irraas dhageenyu, akkasumas beekumsi nuti karaa barnootaa argannu, akkasumas lafa hojiitti argannu, jireenya keessa beekumsi nuti argannu, akkasumas immoo yaadotni haaraan yeroo yerootti gara yaada keenya gara sammuu keenyaa dhufan, isaan kun hundumtiyyuu sammuu keenya keessa seenu. Wantoonni kun hundumtiyyuu yaada keenyaaf amala keenya jijjiiruu irratti humna ni qabu. Garuu sammuun keenya karaa biraatiin dirree waraanaati jechuudha. Sammuun keenya dirree waraanaati. Wantoonni kun hundumtiyyuu gariin gara yaada gaarii kan nu geessan jiru, gariin immoo kan amala keenya gaariirraa gara badaatti kan jijjiiran illee ni jiru jechuudha. Kana gaafa ilaallu kitaaba qulqulluu keessa seenaa Daani'el yaadadha. Daani'el waaqolii tolfama biyya sanaa akka inni isaaniif sagaduuf, nyaata biyya sanaa akka inni nyaatuuf, aadaa biyya sanaa akka fudhatuuf barnoonni isaaf hin kennamne hin jiru. Leenjiin inni leenjiin hin jiru. Kun hundumtiyyuu garuu sammuu isaa jijjiiruu hin dandeenye. Waaqayyo dhugaarraa yaada isaa kaasuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf wantoonni nuti naannoo keenya irraa dhageenyu arginu kun hundumtiyyuu sammuu keenya irratti hafuura qulqulluutiin yoo gaggeeffamne sammuu keenya irratti dhiibbaa akka isaan hin uumnedha. Akkasumas immoo jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gaafa beeknu dursa jaalalli Waaqayyoo onnee keenyaaf sammuu keenya akka inni jijjiiru. Gara isaaf ta'utti akka inni jijjiiru. Kiristoos onnee qoqqoodametti dabalamee hin qooddatu. Guutuma onnee keenya barbaada. Kiristoos sammuu keenya waan garaagaraatiin burjaajee deebisee haaressee sammuu qajeelaa nuuf kennee ittiin hojiinsaa akka fiixaan bahu godha jechuudha. Egaa jireenya keenya keessatti lola sammuu keessa oolla garuu akka Kiristoos yaada turetti yaaduuf akka Kiristoos hojjechaa turetti hojjechuun immoo kiristaanota irraa baay'ee eegama jechuudha. Egaa daawwattoota keenya turtiin keessa nu wajjin haa ta'u isiniin jecha daqiiqaa muraasa booda immoo boqonnaa fudhannee yeroo itti walitti deebinu ta'a jechuudha.
daawwattoota keenya walitti deebinee jirra qo'annaa keenya itti fufna jechuudha. Egaa amma immoo Filiiphoos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 8 kan jiru yommuu itti wajjin ilaallu ta'a. Bakka sanatti akkaataa Yesuus itti yaadutti yaaduun akka nu barbaachisu eertuu kanarra ni hubanna jechuudha. Kanaaf mee Yesuus waa'ee dhimma cubbuu irratti yaadni inni qabaachaa ture akkasumas immoo dhimma gara lafa kana dhufu irratti yaadni Kiristoos qabaatee gara lafa kana dhufe lafa kana irratti maal akka inni jedhamee fi akkasumas immoo nuti immoo isarraa maal barraa kan jedhu obboleettiin keenya Sister Annaniin ibsa gabaabaa nuuf kenniti jechuudha. Tolee galatoomii waaqayyoon abbaa keenya baay'inaan galateeffanna. Filiiphoosiin boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 8 irratti wanti caafamee jiru. Eertuu kana yoo dubbifanne miira adda ta'e tokkotti nu keessattuuma ofii keenya har'aa kanaa fi gooftaa Yesuusii wal bira qabne yoo ilaalle eessaan jira Yesuus irraa maalan baradha anoo yoo dhiphinni akkasiinatti dhufe akkamittiin keessa darbuu danda'a kan jedhu miira gaaffii nu keessatti uumaa jechuudha. Maaliif dhugumayyuu gooftaa Yesuusii akkuma keenya foon uffateetu jiru akkuma keenya nama ta'etu jiru dhiphina sarra ga'e hundumaa kana injifatee darbe. Kanaaf eertuu kanarraa wanti nuti hubannu iddoo jirru eessan jira maalirra jira jennee akka nuti of gaafannu yookiis immoo wallaansoo jireenyaaf lola guyyaa guyyaatti anarra dhufu akkamittiin ani mo'achuu danda'a kan jedhu gaaffii keessa nu gasha. Mee nan dubbisa eertuu kana. Filiiphoos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 8 irra wanti jiru akkana jedha. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin walisa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofneedha. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaatti namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'e argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee duuttiyyuu abboomamaa ta'eedha. Nuunis kan akka goonu gooftaan nu gargaaru jecha as keessatti wanti nu hubachiisu seexanni gooftaa Yesuusiin maal gochuudhaaf yaaleera cubbuu hojjechiisuudhaaf yaaleera. Yeroo inni al tokko dhagaa kana buddeen godhe nyaadhu jedhe namni maal qofaan hin jiraatu jedhe buddeen qofaan hin jiraatu jedhe. Yeroo inni gaara kana gubbaa irratti ol isa baasuudhaaf biyya lafaa kanaatti argitu hundumaa siif nan godhaati gajjadi maal naa ta'e anaaf sagadi gaafa inni jedhe maal jedhe naa jaabanaan waaqayyo waaqa kee qofaadhaaf sagadi kan jedhu caafamee jira wanta jedhunitu karaa seexanaa lola isatti dhufaa ture hundumaa injifate. Dursee beeka jechuudha gooftaa Yesuus. Seexanni garuu kan irratti xiyyeeffataa ture maal cubbuu isa hojjechiisee cubbamaa isa taasisuudhaaf. Inni garuu maal godhe gonkumaa karoora seexanaa sana galmaan ga'uu hin dandeenye. Injifannoon kanuma eenyu ta'e kanuma Yesuus Kiristoosiin ta'e jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti wanti nuti barannu gooftaa Yesuus cubbuu kamiyyuu gochuudhaaf yaalii akka inni hin goone yaadaanis ta'e qaamaanis ta'e cubbuu kamiin gochuudhaaf hin akeeknes hin aggaamnes hin yaadnes hin karoorsines. Maaliif cubbuun diina waaqayyo nama godha. Biyya lafaatti michoomuun diina waaqayyo nama godha. Biyya lafaatti immoo akkaataa itti michoomanii wantoota gooftaa Yesuus hin jaallanne namni godha hundinuu cubbuu hojjeteera. Cubburra darbuun immoo du'a. Seerarra darbuun cubbuudha. Cubbuun immoo maalitti nama geessa? Du'atti nama geessa. Kanaatiif cubbuu wajjin yaada walii sagalsiisu tokko yoo gooftaa Yesuus akka inni hojjenne iddoo kanatti wanti nuti hubannu jechuudha. Yesuus mudaa kan hin qabnee fi cubbuurraa bilisa ture. Yeroo tokko ofii keenyaan akka nu yaada dogoggoraa hojjechuudhaaf fedhii foon keenyaatiin akka nu to'atamnu yookiis akka nu mo'amnu beeka. Garuu immoo itti nuun kennu gooftaa Yesuus. Kanaaf nuunis fedha keenya hundumaa to'achuudhaaf akkuma inni abbaa isaatiif abboomamaa ta'e abaarsa isatti dhufe hundumaa fudhate. Nuun immoo gaaffii biyyi lafaa nu gaafattu hundumaa lakki jennee deebisuudhaan abboomamuu akka nuti qabnu cubbuu wajjin wal arguu akka hin dandeenye cubbuurraa faallaa ta'uu akka nuti qabnudha. Iddoo kanatti eertuun kun kan nuti dubbatu jechuudha. Kanaaf Yesuusedha garuu gonkumaa waan dogoggoraa tokko illee hojjennedha. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 15 yoo dubbifattanii cubbuutu irraa dhibame malee hangafa lubaa isaa akka keenya qoramee qabnedha.
Sadadhabbiin keenya garaa isa rukunne garuu maal hin taanu hin qabnu. Sawaa'in keenya isatti dhaga'amu. Sanu yoo cubbuu hojjechuudhaaf jenne dhiisi jedhee ifatee nu deebisuu qabna malee isa waa'ee yoo nu cubbuu hojjenne cubbuu keessatti kufne waa'een keenya isa rakkifne waa'een keenya isatti hin dhagaamne hin qabnuedha. Kanaatiif akkuma kana yeroo abboomamuun salphaan turre keessatti abbaa isaatiif abboomamee jaalala abbaa isaatii raawwate gooftaa Yesuus nuun garuu haala mijataa irratti hundoofne lola nutti dhufuu fi qormaata nutti dhufu hundumaa injifachuudhaaf yaalla. Garuu immoo qormaanni biyya lafaa kunii fi jaalalli Kiristoos haala irratti akka nu hundoofne dhugaa jaallachuun haala irratti akka nu hundoofne dhugaaf abboomamuun gooftaa Yesuusiif hojjechuun haala irratti akka nu hin hundoofne haala mijatuuf hin mijate keessa dhaabbanne sagalee waaqayyootti qabne jiraachuu akka nuti dandeenyudha iddoo kanatti kan nuti dubbatu jechuudha. Kanaaf fakkeenyummaa gaarii kan nuuf ta'e Yesuus irraa barachuu akka nuti qabnu. Inni gadoof deebisee wanta isa lubbuun isaallee yoo dabarfamee kenname omaattuu tun lakkaa'in jibbamuu yommuu isatti dhufe jibbamuu tuffatamuu kana arrabsamuun yommuu isatti dhufe waa tokkottullee utuu lakkaa'in abboomamuu filate salphifamuullee akka gonfootti lakkaateetu gooftaa Yesuus du'eetu anaaf isiniin hangafannootti dhiphina sarara ga'e hundumaa fudhatee gara jireenyaatti akka nu dabarseedha. Nusi fakkeenyummaa gaarii sanuuf ta'e gooftaa Yesuusin hordofne akkuma isaa cubbuu kamirraayyuu bilisa taane dogoggora kamirraayyuu bilisa taane fakkeenya keenya isa ta'e gooftaa Yesuusin fudhannee jiraachuu akka qabnu iddoo kanatti nu hubachiisa jechuun barbaada. Waaqayyo guddaa eebbisu eebbifame. Yaadi garaa Kiristoos Yesuus qaba ture yaada sammuu keenyaatiin qoratamee kan bira ga'u miti. Dandeettii keenyaan kan hubatamu miti. Haa ta'uutii garuu yaada garaa Kiristoos Yesuus qabu Yesuus waaqaadha. Garuu maal ta'e? Nama ta'e. Baay'ee guddaa ta'e utuu jiru cubbuutu hin qabaatin immoo cubbamaa ta'edha. Galaatiyaa boqonnaa 3:13 irratti Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fidu jalaa nu fureera. Akkuma caafame namni mukatti rarraafame abaaramaadha in jedha. Yesuus Kiristoos garuu maalidha? Abaaramaa miti. Garuu sababa eenyuutiif abaaramaa ta'e? Sababii ilmaan namootaa dachee kanarratti cubbuu hojjetaniifitu abaaramaa ta'e. Kanaaf yaadi garaa Kiristoos Yesuus akkuma obboleettiin keenya dubbataa turte yaada isaa baay'ee gadoof deebisuudha. Yaadicha sana irratti yaadi Kiristoos Yesuus yaada baay'ee sammuu namaan qoratamu miti, tilmaamamu miti. Nutis kan nuti gochuu qabnu haala keenya har'aatti finna Kiristoos Yesuusiin. Sababa nama tokkootiif Phaawulos isa akkuma dura dubbachaa ture. Akkuma torban darbe keessatti ilaalaa turre Phaawulos ani maalin godhe waldaa warra nu hundeesse kanaaf namoota kanaaf du'uun filannoo kooti isiniif nan du'a. Yooma du'a na gaafate illee akkuma Kiristoos Yesuus waan hundumaa kenne anis nan kenna jedhe Phaawulosis. Nama ta'e nutti agarsiisira Phaawulosis. Anaaf isiniif isarra Kiristoos dhufee nama ta'e nutti agarsiise. Phaawulos nama ta'e jaalala waldaafis ta'e namootaaf qabu nutti agarsiise. Anneef isin isarra akkamitti jaalala ilmaan namootaatiif akka qabnu yaada karaa Kiristoos Yesuus irraa hubannee agarsiisuu qabna. Kan jedhu sirriitti hubachuun gaariidha jechuudha. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Egaa daawwattoota keenya Kiristoosin hordofuudhaaf erga Kiristoosin amannee garsaa dhufnee Kiristoos irraa fakkeenya guddaa baruutu nurra jiraata. Hundumaan ol Yesuus waaqarraa gara namaatti, namarraa gara garbichaatti, garbicharraa gara nama abaaramaatti gadi bu'e. Kun hundumti yoo ofiisaa bu'aa buufachuuf osoo hin taane jireenya gara jireenya sirriitti fiduudhaaf. Namootni jireenya dhaban sana deebisanii akka argataniif. Namootni karaa hundumaan namni garuu nama kan jedhamu waan sadirraa ijaarame ture. Mental, physical, spiritual waan jedhamu. Sammuudhaan, hafuuraan, qaamaan. Seexanni karaa kanaatiin namoota miidha jechuudha. Har'a seexanni jalqaba bartootaa fi Phaawulos fa'aa physical isaan miidhaa ture. Har'a garuu mentaalidha namoota baay'ee kan miidhaa jiru seexanni. Tapha sammuu taphataa jira seexanni jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaaf seexanni qormaata isa qoru sana tokko mana qulqullummaa irratti ol baasee gaafa ergamoonni waaqayyoo harki akka hin caccabnee fi harka si'ala qabu gaafa dhuun eertuu kitaaba qulqulluu fayyadame. Kana jechuun qormaata sammuuti. Eertuu fayyadameet qormaata sammuuti. Garuu Kiristoos beeka yaada isaa dursee. Akkasumas yeroo ulfina lafaatti agarsiisu. Kunis qormaata sammuuti. Saayikoo hatu barbaade. Itti agarsiisee itti miidhagsee hatu barbaade. Kun kan nuuf barreeffameef seexanni waan baay'ee nutti agarsiisee heertuu sun itti fayyadamee yeroo Kiristoos beela'ee
qaamni isaa hundi xoolagetti yeroo isa qoraa ture nuti illee rakkinoota sana fakkaatan keessa yommuu nuti gallu sana keessatti nu qoruu barbaada. Garuu sana keessatti nuti mo'achuu kan dandeenyu rakkina keenya keessa dhaabbannee ulfina biyya lafaas ta'ee eertuu kitaaba qulqulluus beeknee karaa itti seexanni dhufee nu qoru hundumaa yoo beekne kan akkas jedhu caafameera kan jedhu deebii kennuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dursinee waa argachuu qabna jechuudha. Kanaaf Kiristoos dhiphina isarratti dhufe hundumaa keessatti abboomamaa ture. Eenyuuf? Waaqayyoof abbaa isaatiif jechuudha. Nutis dhiphina nutti dhufu hundumaa keessatti qormaata nutti dhufu hundumaa keessatti abboommii waaqayyoo dagachuu hin qabnu. Kaayyoo keenya dagachuu hin qabnu kan jedhu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf moodelli keenya guddaan fakkeenya keenya guddaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isatti aanee immoo daandiin bartoonni baasan sun jireenya isaan dabarsan sun dhugaadhaaf jecha nuyi fakkeenya guddaadha. Har'a yoo baay'ate seexanni waan nyaannu waan dhugnuun nu qoruu danda'a waan xiqqaa jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa yaada qo'annaa macaafa qulqulluu keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Dhumarratti yaada dabalataa fi akkasumas wanta afee kitaaba qulqulluu keessaa ta'u qo'annaa keenya guyyaa har'aa keessatti barsiisaan Masarat yaada gaabaatti nuuf dabaluudhaan sagantaa keenya guyyaa har'aa walitti qabnaa jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa qo'annaa keenya guyyaa har'aa waan baay'eedha kan nuti ilaalle. Waliigaltee waldaa keessatti barbaachisaa akka inni ta'ee fi oftuulummaan akka hin jiraanne qo'achaa turre jechuudha. Tokko madda hamminaa beekuun dirqama. Maddi jeequmsaa waldaan kan inni jeeqamu yoo maal ta'edha jennee ilaallee warroota akka hammacamu, warroota akka oftuulummaa, warroota akka sobaa, warroonni akkasii kun jeequmsa fidu. Kanaaf kana duuka inni akkasii kun jeequmsa waan fidaniif isaan irraa of eeggachuun nurra jiraata. Kanaaf nuti immoo maal goonaa gad of deebisuun barbaachisaa akka ta'e namoota kaaniif dursa kennuun barbaachisaa akka ta'e heertuuwwan adda addaa dubbisnee ilaalaa turre jechuudha. Akkuma kana inni guddaan inni baay'ee murteessaan to'annaan sammuu keenya baay'ee murteessaadha. Yaada keenya to'achuun gaariidha. Yaa madda jeequmsaa ta'uu hin qabu bakka nam tokko. Irraa of eeguun irra jiraata. Kanaaf yaada isaa to'annaa yaada isaa keessa of kaa'utu gaariidha. Kun hundi immoo gooftaa keenya Yesuus duukaa bu'uudha. Akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaadetti yaaduu keenya agarsiisa malee waa biraa miti jechuudha. Haa ta'u malee maa inni icciitiin amma kana nuti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkanatti hordofnu kun icciitii of danda'ee qaba jechuudha. Waaqeffannaan keenya yookaan immoo fakkeenyummaa guddaa goonee amaloota garaa garaa kan nuti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa fudhannee isa hordofnu kun icciitii mataasa danda'ee qaba jechuudha. Filippus boqonnaa 2 keessa deemna. Macaafa qulqulluu nu duukaa dubbisaa deemtu icciitii qaba. Tokkoffaani karaa hundumaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqayyo akka inni ta'e karaa hundumaan. Filippus boqonnaa 2 lakkoofsa 6 maal jedha? Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru. Bifa waaqayyummaatiin utuma jiru. Ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Waan tokkotti hin lakkoofne. Samii gadhiisee dhufe jechuudha. Iddoo boqonnaa iddoo wanti tokkollee itti hin hir'anne waaqa ta'eetoo jiru. Wanta hundumaa dhiiseetu homaata tol lakkaa'iin icciitii guddaadha kun hordoffii keenyaatiif jechuudha. Inni lammaffaan inni samii sanan gadhiiseedha. Gadhiisuu filate. Filannoo isaa godhate gadhiisu. Bakka wanta hundumtu guutuudha waan ta'eef jiraachuu hin danda'a. Garuu gadhiisuu filate. Eenyuuf jedhee? Anaaf isiniif jedhe. Hunduma keenyaaf jedhe. Dhala namaa addunyaa kanarra jiru hundumaaf jedheetu kana godhee jechuudha. Filippus boqonnaa 2 lakkoofsa 7 jechuudha. Maal jedha 2:7? Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhee bifa garbummaa hin fudhatee fakkaatti namummaatiin hin dhalatee waan hundumaanis nama ta'ee argame. Waan hundumaatiin nama ta'ee argameedha. Iddoo sana gadhiisee dhufeetu samii kana gadhiisee dhufeetu iddoo waan hundumaan guutu sana gadhiisee dhufeetu unuun barbaacha nama ta'eedha. Nama ta'e. Egaa yeroo seexanni cubbuutti nu galchuudhaaf jedhu yeroo inni cubbuutti nu galchuudhaaf yaalu seexanni jechuudha. Miira nutti dhagaamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu beeka durse. Argeera waan ta'eef bakka keenya nuuf dhaabbachuu danda'a. Kanaafuu nu barbaacha namummaa uffatee gara keenyatti akka inni dhufe icciitii guddaadha jechuudha. Kunis
Inni sadaffaan gad of deebiseedha. Gad of deebisuu callisnee miti. Yookaan immoo macaafa qulqulluu irratti kan barreeffame akkasumaan miti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan hojjeteef gad of deebise. Garaasa of tuulummaarraa duwwaa of godheedha. Of tuulummaarraa duwwaa of godhe. Ofirraa hir'isee toon ta'aniyyuu sirma isaa maal godhe? Duwwaa of godhe. Yaa wanti inni hojjete waan guddaadha. Biyya lafaa irratti dinqiiwwan adda addaa hojjeteera. Dinqiin inni hojjenne hin jiru. Humna fayyisuu adda addaa hojjeteera. Lallaba gurguddaa lallaba eenyuu lallabuu hin dandeenye lallabeera. Kana hundumaa garuu of tuulummaadhaan otoo hin taane gad of deebisuudhaan kan inni hojjete jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf isa hordofna. Icciitiin keenya isa kana inni guddaan jechuudha. Filiippos 2:8 irraatii argachuu dandeenya gad of deebisuusaa. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Gadi of deebise hamma fannifamutti iyyuu hamma du'utti iyyuu. Egaa gooftaan keenya Yesuus tajaajiluufi kan inni dhufe. Luusfer garuu to'achuufi kan inni dhufe. Biyya lafaa kana jechuudha. Nu tajaajiluu dhufe gooftaan keenya Yesuus. Kanaaf isa hordofna. Icciitii guddaadha waan ta'eef. Luusfer immoo to'achuudhaaf kan inni dhufe jechuudha. Harka isaa jala galfachuudhaaf. Qabxiin inni arfaffaan icciitiin kuni inni du'uuf fedhii qabaateedha. Du'uuf fedhii qabaate. Fannoo irratti immoo ni du'e jedha. Akkuma amma dubbisne jechuudha. 2:8 irraa Filiippos 2:8 irraa hin du'e jechuudha. Egaa bara sana fannoo irratti fannifamuun du'a gadhee isa gadhaanaa du'oota jiranirraa isa gadhaanaa akka inni ta'edha. Akka bara sanaatti kan beekamu jechuudha. Isa gadhaanaa isa du'a gadhee kana ofitti fudhate jechuudha gooftaan keenya Yesuus. Kanaaf egaa karoora fannoon kun duraan dursee illee akka inni himamee jirudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu tokko illee hin qabu. Nuyi karaa isaa egaa maal taane qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa of godhe. Otoo cubbuu tokko illee hin qabaatiin gooftaan keenya Yesuus jechuudha. Icciitii guddaan nuti isa hordofnuu fi qabxiilee kanaaf jechuudha. Lammaffaa Qorontos 5:21 irraa yoo dubbifne maal jedhaa? Isa cubbuu tokko illee hin qabne. Nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannuuf nuuf jedhee cubbamaa isa godheera jedha. Nuuf jedhee cubbuu keenya baate. Qooda keenya fannifame. Qooda keenya cubbuu keenya nuuf baate. Qooda keenya nuuf fannifame. Nuyi cubbuu keenya fannifamuun otoo nurra jiraatu cubbuu keenyaatiif nuuf fannifame bakka keenya nuuf bu'ee aarsaa ofiif ta'e nuuf ta'ee jechuudha. Kanaatiif icciitiin waaqeffannaa keenya isa dhugaa kan nuti hordofnuu fi warroota kanaa jechuudha. Kanaaf icciitiin waaqeffannaa keenyaa isa kanadha. Cubbuutti fayyuudhaaf cubbuurraa yoo qulloofne qullaa'uun akka nurra jiraatu nutti dubbata jechuudha. Yoo nuti cubbuurraa adda baane yoo qulloofne isa duukaa daandiin irra deemerra yoo irra deemne dacheen kuniif samiin kun maal taati? Tokkummaan ishee hariiroon ishee hin cimaa jechuudha. Gooftaan nu agarra. Fayyaa ta'e Waaqayyo guddaa si eebbisu. Icciitii addaati. Egaa walumaa galatti mata duree keenya guyyaa har'aa hafuura waliigaltee fi garaa oftuulummaa hin qabne yaada jedhu keessatti fakkeenya keenya Yesuus Kiristoos godhachuudhaan garaa oftuulummaan Kiristoos keessa erga hin jiraanne nuyi namoota cubbamoota kana keessa akkamitti jiraachuu danda'a. Kanaaf garaa oftuulummaan nu keessa yoo jiraate suni hafuura Kiristoos keessaa fuudhame osoo hin taane hafuura daabiloos keessaa fuudhame ta'uusaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kiristoos nuyiif waan hundumaa argan of xumure. Sagalee abdiin nuuf kenne wal jajjabeessuudhaan kan darbe immoo waliigaltee dhabuun immoo barbaachisaa akka hin taane hubanneerraa hafuurri qulqulluun kana caala hubannaa isaa nuuf haa kennu ittiinis akka jiraannu hunduma keenya gargaaru. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaarraa asuma irratti goolamnaa gaaffii fi yaadni dabalataa yoo jiraate lakkoofsa bilbilaa fodda televezyiinii jala naannoo irratti nuuf bilbiluudhaan yookiin ergaa gabaabaa nuuf barreessuudhaan nu qunnamuu dandeessu isiniin jecha amma sagantaa keenya walitti qabuudhaa fi kadhata gabaabaa obboleessi keenya barsiisaa Masarat nuuf godha. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Saganni siif haa ta'u. Abbaa keenya dubbii sagalee keessa dhugaa waan nutti dubbatteef maqaan kee haa galateeffamu. Yaa hafuura qulqulluu nu gargaaruudhaan akka nuti dubbannu waan nu gooteef maqaan kee haa ulfaatu. Isa dubbatame kanaan immoo namni dhagaye hundinuu jireenya bara baraatti ittiin qophaa'u akka danda'uuf nu gargaari. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hordofne akkuma inni biyya lafaa irratti qoramee mo'atee teessoo isaa fudhate nus isa duukaa hordofne
waan nuuf qopheessite sana argachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Jireenya bara baraa keessatti dhaaltuu akka taanuuf nu wajjiniin ta'i. Kan hundumaa fedhaaf jaalala kee yoo ta'e Abbaa. Ameen. Ayyaanniif nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isin wajjin haa ta'u. Waldaan jarraa
waliigaltee.